Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo kan dhufnee jechuudha guyyaan jimaataa jechuudha akka Itoophiyaatitti guyyaa boqonnaa ta'uu qaba kan jedhu yaada Ustaaz Ahmadiin Jabal kaaseedha. Isa irratti mari'anna. Kanaan dura yaada kanarratti akka carraa ta'e jechuudha asitti illee dubbachuu baadhee Facebook irratti barreessan ture jechuudha akka nama tokkootti ta'anii. Mee amma jalqaba irratti jechuudha maaltu guyyaa sanbattanii guyyaa sanbatti xiqqaaf sanbata guddaa maaliif guyyaa boqonnaa ta'e waan jedhu jalqaba irraa baakgiraawundii isaa jechuudha dudduubee isaa hin kaafneen boodatti itti aansinee immoo faayidaan isaa maal inni waan jedhu guyyaa jimaataa boqonnaa gochuun isaa faayidaan isaa maal inni yoo ta'uu baate hoo akkam gochuudha maal hojii wal qabataa waan jedhu diippilii jechuudha keessa deddeemneetiin addaan diddiinee irratti dubbanna waan ta'eef hundi keessanuu haga dhumaatti na hordofaa ammoo jechuudha subscribe share like comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Mee amma jalqaba irratti maaltu guyyaa sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa guyyaa boqonnaa taasise waan jedhu kaafnaa jechuudha. Inni kuni waa lamarraa ka'a jechuudha. Inni waa tokkoon waa lamarraa ka'a. Inni tokkoffaan olaantummaa amantaa tokkoo saba tokkoo waan jedhu san wajjin of keessaa qaba. Inni lammaffaan immoo ayyaana uummataa kan jedhamu jechuudha. Guyyaa itti namni waa waaqeffatu waaqa isaatti kadhatu waan ta'e wajjin wal qabata jechuudha. Waan lamaan kanarraa dhufe jechuudha. Inni jalqabaa maaltu ture kanaan duratti jechuudha biyyattii kana keessatti kan labsamaa ture amantaa tokkoo fi saba tokko olaantummaa amantaa tokkoo saba tokkootti leellifamaa ture jechuudha. Kanaafuu guyyaan kabajamaa turellee ka amantii tokkoo ka saba tokkooti jechuudha. Kanarraa maddi ka'umsi isaa jalqabaa gaafa irraa hundaa'u kanarraa hundaa'a jechuudha. Mee amma jalqaba irratti maaltu ture guyyaa kanatti jechuudha guyyaa sanbata guddaatitti warra amantii kiristaanaa qofaa mana charchii deema. Kanaaf guyyaa sun kan ta'e jechuudha. Guyyaa sunitti kan ta'ee fi warroonni amantaa kiristaanaa baay'een isaanii jechuudha guyyaa kanatti gara charchiitti deemaniitiin waaqa isaanii kadhatu jechuudha. Waaqa kadhatu waan ta'eedhaa fi namoonni baay'een guyyaa kana gara waaqatti gara charchiitti deemu waaqa waan kadhataniif waan ayyaaneffataniif torbaan keessatti guyyaan kun guyyaa boqonnaa ta'uu qaba waan jedhuna. Akkasumallee guyyaan qidaamillee adventistii warroonni akka adventistii waan waaqeffataniif jechuudha. Walumaa galatti kun waa lamarraa dhufe jechuudha. Tokkoffaa olaantummaa amantaa tokkoo kan jedhu sanarraa dhufe lammaffaa immoo ummata western warra dhihaarraa jechuudha. Dhiibbaa warra dhihaatirraa kan dhufe jechuudha. Haala qabatama biyya keenyaa jiddu galeessa kan godhate osoo hin taane haala warra dhihaarraa kan fudhatamee kallattimaan dhufame. Silaa maal ta'uu qaba? Haala biyya keenyaa jiddu galeeffatuu qaba. Biyyi keenya amantii mee hordoftuu amantii kamtu maajoritii qaba hammamii jedhee adda bahee silaa guyyaan boqonnaa kun akkasitti qorannoodhaan murtaa'uu qaba malee koppii kallattimaan warra dhihaarraa koppii ta'uu hin qabu ture jechuudha. Kanaaf inni kun eessarraa kallattimaan fudhatame kallattimaan warra dhihaarraa kan koppii godhamedha. Kanaaf guyyaan kun guyyaan qidaame fi guyyaa sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa ta'uu isaa qofti walqixxummaa amantii kan jennu san fichisiisa. Amma dubbiin walqixxummaa amantii fiduudhaaf kan deemamaa jiru. Amantiin kamuyyuu walqixa gaafa jettu walqixxummaa isaa immoo afaanii miti jechuudha yookaan immoo heeran barreessuu qofaanii miti jechuudha. Qabatamaan lafarratti fidu. Amma heerri maal jedha? Amantiin kamuyyuu walqixaa jedha. Xumureera heera biratti jechuudha. Kara heeratiin gaafa laaltu xumuramee jira. Maaliif amantiin martuu walqixa jedhee eega walqixa ta'e immoo piraaktikaalii gaafa hojiirra oolchitu jechuudha. Walqixa gochuun hojii keetii jechuudha. Qajeelfamoota itti baaftee itti tumtee hojiirra qabatamaan hojiirra oolchuu hojii keetii jechuudha. Kanaafuu amma yoo kan laallu taate jechuudha yoo kan laallu taate maa inni waan kanaaf jennee kan laallu taate walumaa galatti dhiibbaa duraan ture. Akkuma beektan dhiibbaan kun waa lama irratti ture biyya kana irratti. Amantii musliimaa irratti dhiibbaa guddaatu ture. Akkasumas immoo Oromoo irratti dhiibbaa guddaatu ture jechuudha. Kanaaf amma guyyaan Jum'aa boqonnaa haa ta'u jechuun maal inni gaafa jettu gaafii mirgaate jechuudha. Dirqama gochuu qabda hin jedhamne guyyaa boqonnaa ta'uu qaba haa jedhame.
Kun immoo gaafii mirgaati. Hin qoratamaa maaltu kanaan dura ture? Maaf guyyaa amma duuba deebi'amee ilaalamaa jechuudha. Maaliif guyyaan sanbattanii lamaan qofti guyyaa boqonnaa ta'e? What's the case? Sababni inni jiru maali? Guyyaa sanbata jimaata immoo guyyaa boqonnaa yoo goone faayidaan argannu maali? Miidhaan ta'u hoo maali? Miidhaa san immoo akkamitti xiqqeessinee faayidaa san immoo akkamitti guddifnaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf amma namoonni tokko akkamitti gaafin akkanaa gaafatamaa induun kan duraan boqonnaa ta'ee tureeyyuu xiqqaachuu qaba biyyi hiyyummaa keessa kan baatu yoo hojjetanii jira. Of course kun sirrii kunis waanuma sirrii garuu immoo akkamitti amantii mirga amantoota wal qixa eeguu qabnaadha dubbiin ammas keessa kan jiru jechuudha. Dubbii as keessa jiru mirga amantii akkamitti wal qixxeessuu qabnaa waan jedhudha jechuudha. Kanaaf inni kun amma carraawwan 3 4 5 tokko jiraachuu danda'u jechuudha yoo kanarratti yoo kan laallu jechuudha. Carraan inni tokkoffaan jiru jechuudha. Wanni godhamuu qabu inni tokkoffaan kan jiru guyyaa qidaamee guyyaa ayyaanaa gochuu dhiiftee guyyaa jimaataa fi guyyaa sanbata guddaa guyyaa ayyaanaa gochuu hin dandeenya. Kun opportunity tokko kun carraa tokko jechuudha. Kun carraa tokko. Yoo kun ta'uu dadhabee immoo wal qixxeessuun ni danda'ama jechuudha. Wal qixxeessuu akkamitti danda'ama? Ayyaana guyyaa torbaan keessa guyyaan boqonnaa wanti jedhame hin jiru jechuu hin danda'amu. Garuu dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba kun baay'ee dhiibbaa qaba. Namni boqochuu qaba torbaan keessatti guyyaatti mana isaa deebi'ee haala isaa jiru sakatta'u maal jiraachuu qaba. Wal qixxeessa yoo jette immoo maal gootu guyyaa boqonnaa dhaabuu hin dandeessaa jechuudha. Isa kana. Inni sadaffaan immoo guyyaa jimaataallee guyyaa qidaamellee guyyaa sanbata guddallee guyyaa boqonnaa gochuu kunis opportunity tokko jechuudha. Guyyaan boqonnaa baay'achuu danda'a garuu guyyaa kana sadii walitti aansitee guyyaa boqonnaa gochuu hin danda'ama jechuudha. Kun hunduu yoo dadhabame immoo opportunity arfaffaan jechuudha. Carraan arfaffaaniin jimaata hamma sa'aatii 3-4tti hojjetamee sa'aatii 3-4 irraa qabee haga guyyaa sanbata guddaatti guyyaa boqonnaa gochuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan laallamee paarlaamaadhaaf dhiyaatee mirkanaa'ee hojiitti hiikkachuu ni danda'ama. Maaliif kana dubbannaa? Kuni waa hedduu faayidaa qabaachuudha. Mee hundi keessanuu yaadadhaa. Gaafa barataa turree maaltu gochaa turre? Guyyaa Jum'aa gadi yaanee mana barnootaa keessatti seekuriizimii cabsinee salaachaa turre jechuudha. Amma konfliktii naannoo san wanni kun hiikamoo hin hiikoo jette kompiliitilii hiikaa jechuudha. Tokko walqixxummaa amantaa gaaffii walqixxummaa amantaallee ni deebisaa jechuudha. Walqixxummaa gaaffii walqixxummaa amantaa ka'uusan maal godhaa? Deebii itti kennaa jechuudha. Inni biraa immoo dippiloomaasii biyyattii ni guddisa jechuudha. Akkamitti guddisa? Itoophiyaan kanaan duratti olaantummaa amantaa tokkootiin beekamaa turte. Amma garuu walqixxummaa amantaa kabajjii yoo jenne walqixxummaa amantaa mee akkamitti kabajjii waan piraaktikaalii kunoo even jechuudha. Biyyoonni biraatu waan gochuu hin dandeenye Itoophiyaan gootee jirti jedhamee kun maqaa biyyattiitiifis maqaa guddaa ta'a jechuudha. Maqaa guddaa ta'a akkasumallee immoo biyyoota Arabaa wajjin yeroo ammaa dinagdee kan qabu biyyoota Arabaati waan ta'eef dippiloomaasii guddaa biyyoota Arabaa wajjin uummachuu illee ni danda'ama jechuudha. Biyyoota gara biraatiin immoo dhiibbaa biyyoota dhiyaatirraa itti dhufu biyyoota dhiyaatirraa dhiibbaa itti taasisu dandamachuu hin danda'ama jechuudha. Maaliif asiin dippiloomaasii gara warra Arabaa kanarraa yoo kan argattu taate guyyaa gara warra westardii kanarraa immoo dhiibbaa itti dhufu ni xiqqeessa jechuudha. Kara biraatiin immoo biyya dhiibbaa uumtu. Itoophiyaan sababa kanaan jechuudha biyya dhiibbaa uumtu ta'uu dandeetti jechuudha. Maaliif mee ati Ameerikaan kana qabdii? Biyyoonni westarnii ka'eentu kana qaba waan qaban jechuudha. Kana qabdu waan taateef maqaa guddaa biyyattii illee ta'uu danda'a jechuudha. Wanni amma akka salphaatti nu ilaallu kun biyyattiif maqaa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun akkuma biyyaatittuu faayidaa guddaa qaba malee miidhaa tokko guyyaan jimaataa boqonnaa ta'uun faayidaa qaba malee miidhaa tokko illee hin qabu jechuudha. Maaliif yoo lakkoofsuma uummataatiin illee gaafa kan laaltu jechuudha. Lakkoofsa uummataatiin yoo kan laaltu fakkeenyaaf amma
parsantiin guddaan Itoophiyaa keessatti musliima. Kuni beekamaadha. Mee isin maakaas waanuma isin beektan maybe isin aarsuu danda'a waan ta'eedhaaf waanuma isin beektan Oromiyaa keessa parsantiin 60 musliima. Affaar musliima akka kana parsantii 99 wayii ta'uu danda'a. Sumaaleen musliima. Affaar musliima, Sumaaleen musliima, Dabuubiin keessa akka kana. Kanaaf Guraagee ilaaluu dandeessa. Parsantiin guddaan musliima waan ta'eef kuni gaaffii amantaa hordoftoota amantaa bal'aa kanallee ni deebisa. Kun akkuma salphatti ilaaluu dandeenya malee kuni waan guddaadha. Ani yoo kana jedhu amantaa kaawwanii mirga amantaa nama kaamitu dhiibuu hin barbaadu. Akka dhiibbamullee hin barbaadu. Namni amantaa ofii jaalatu amantaa nama biraa hin dhiibu. Tokko. Ati amantaa kee jaalatta taanaan amantaa nama biraatti hin dhiibdu jechuudha. Mirga amantaa keetiif falmatta taanaan mirga amantaa biraatti ni falmita jechuudha. Amantaa kee jaalannaan amantaa biraallee hin jaalatta. Mirga amantaa biraatti keetiitii ni falmatta taanaan immoo mirga amantaa biraatti ni falmita jechuudha. Garuu kan hin taane taanaan jechuudha. Kun akkamitti akka ta'e yookaan beekumsarraa ta'uu danda'a yookaan immoo jibbiinsa amantaatiif qabdu. Amma dubbiin jibbiinsatii miti jechuudha. Dubbii diimokiraasii qabatamaa lafarra gadi buusuu fi mirkaneessuuti waan ta'eedhaaf wanti kun ni ta'a. Har'a turuu danda'a. Akkas ta'e qoratamee qo'annoodhaan ta'ee dhuma irratti ta'uu isaa waan hin oolle jechuudha. Kanaaf har'a yaada kana sheer isinii gochuun dhufee guyyaa biraa yaada biraatiin amma walitti deebinutti nagataa galatoomaa ulfaadha.